lakkoofsa bilbilaa keessan hiriyoottan keessan bilbila isaan irratti maqaa akkamiitiin seefii akka isin godhatan baruu ni barbaadan yookiin maqaa akkamiitiin akka isin sajjalatan beekuu barbaadan appilikeeshinii kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Maqaan nama asirratti dhibbaatamaan lakkaa'amu kun kan asirratti margaartan kun jechuudha. Maqaan namni lakkoofsa bilbilaa kiyya qabu bilbila isaan irratti itti seefii na godhatedha jechuudha. Isinis karaa salphaa ta'een bifuma wal fakkaataa ta'een lakkoofsa bilbilaa keessan namni bilbila isaan irratti maqaa akkamiitiin isin moggaafatee akka sajjalatee qabu beekuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun fa'aa turaan hordofaa. Kana beekuudhaaf is dursa aappii tokko bahuun barbaachisaa aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchiin irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jalarraa sinii baa asirratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo irratti tokko kilikni gootu ammallee haala kanatti isin fadaa asirratti ta'e sarchiin irratti tokko kilikni gootu bakka sarchiin irratti qubee gaa taa kaa barreessan achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kana isin fadaa suuraa kana tokko kilikni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf siroo lutaa gaddeemtuu walfaatuma deemtama namaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan birraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawunlood kan jetturtii daawunlood turtaniitii aappii kana bilbila keessatti gabbuufattanii hayya daawwattoon kiyya aappii gabbuufattanii yeroo galtan aappiin imeelii isin gaafate jechuudha lakkoofsa bilbilaa keessaniitii fi imeelii googilii keessaniitii wal qabsiiftanii ni bantan jechuudha achi booda haala kanaan isin banama achi booda bakka sarchii kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessanitti guutanii fakkeenyaaf nama kiyya guutaa isinitti agarsiisuti egaa haala kanaan lakkoofsa bilbilaa keessan matarratti barreessanii jechuudha asirratti sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda ammallee haala kanaan isin fadaa asirratti moor taaget kan waan tokkoof kilikni gootu achi booda kunoo haala asirratti argaatan kanaan maqaa asirratti isiniif tarreessa jechuudha maqaan nama asirratti isiniif tarreessaa jiru kun jechuudha maqaa namni lakkoofsa bilbilaa keessan qabu bilbila isaan irratti itti seefii isin godhatedha yookiin ammoo ittiin isin sajjalatedha.